Ulaan galaanaa faayidaa biyyoolessa Itoophiyaa kabachiisuuf oola jedhame. Itoophiyaa gara biyya dinagdee magariisaan fakkeenya taatetti caati jirti jedhame. Awwaalchi Ayatullah Ali Khamenei osoo raawwatamaa jiru Ameerikaa fi Iraan wal haleelan. Jalqaba rakkoo hordofaa turtan ijoo oduuti. Hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenya isin dhaqqabu. Miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu saatii kanaa keessan himaa jiru. An Uudii Muusaatii kallattumaan gara bal'ina oduutti dabarra. Ulaan galaanaa faayidaa biyyoolessa Itoophiyaa kabachiisuuf oola jedhame. Itoophiyaan biyya uummata miliyoona 130 ol qabdu waggaa taatu biyya ulaa galaanaa shiraan dhabsiifamtee yeroo ammaan tanaa ulaa galaanaa malee jiraachaa jirtudha. Karra galaanaa dhabuun isiidha ammoo guddina dinagdee qubsuma siyaasaa fi nageenya biyyoolessa isiitti danqaa olaanaa ta'etti jedhameeti jira. Itoophiyaan karra galaanaa argachuudhaan birmadummaa fi faayidaa biyyoolessaa kabachiifachuudhaaf ejibbaata godhaa akka jirtu waggaa taatu ulaan galaanaa birmadummaa dinagdee biyyaatiif akkaan murteessaa ta'uun isaatis ifoomeeti jira. Biyyi akka Itoophiyaa dhiyeenya galaana diimatti argamtu mirga abbummaa seenaa fi seeraatis itti qabdu ulaa galaanaa shiraan dhabsiifamuudhaan ulaa galaanaa malee jiraachuun isiidha akka nama somba malee arganaa jiruuti jechuudhaan dhimma ulaa galaanaa Itoophiyaatiin wal qabatee yaada isaanii ka ibsataa jiran waggaa ta'u imalli Itoophiyaan karra galaanaa argachuuf taasiftu ammoo qormaata cimaa keessa waan dabruu maluuf Itoophiyaan dhimmicha kanaaf xiyyeeffannoo kennitee itti qophaa'aa jirti jedhameeti jira. Itoophiyaan adda durummaan daldala alargiitii fi daldala biyya alaatii galfattu buufata doonii Jabuutitti ka fayyadamtu waggaa taatu kanaafis waggaadhaan doolaara biiliyoonaan lakkaa'aman gara Jabuutiidhaatti biyya dhangalaasaa jiraachaa jirtudha. Buufata ofii yoo qabaatte ammoo sharafa biyya alaatiif dhangalaaftu kan ammoo hojii misoomaatiif kan oolchitu waggaa ta'u qarqara galaanaa qaama Itoophiyaa ture dhabuudhaaf waggaa 30 kan Itoophiyaatti fudhate waggaa ta'u kan ammoo deebi'anii qarqara galaanaa shiraan dhabsiifaman Itoophiyaanonni argachuudhaaf waggaa 30 akka itti fudhachuu hin qabne ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad mana marii bakka bu'oota uummataa irratti cimsanii kaasanii turuun isaanii ni yaadatama. Abbaa buufataa ta'uun saffisa meeshaalee daldalaan ni dabala jedhamee ka jiru waggaa ta'u dabalataanis ammoo baasii geejjibaa fi loojistikii hir'isuudhaan oomishaalee Itoophiyaa gabaa addunyaatiif dhiyeessutu ammoo daran saffisiisuudhaaf ka gargaaru ta'uun isaa ibsameeti jira. Ulaan galaanaa birmadummaa dinagdee kabachiisuurra dabre nageenya biyyoolessaatiif wabii olaanaadha jedhamee ka jiru waggaa ta'u buufataaleen biyyoota birootirratti ammoo hirkattummaan jiraachuurraa nageenya Itoophiyaa balarra kan buusu jedhameeti jira. Buufataalee biyyoota birootirratti hirkattummaan jiraachuun Itoophiyaadha nageenya Itoophiyaa balarra kan buusu jedhame yeroo ammaan tanaa xiyyeeffannoodhaan hirkattummaa biyyoota ambaatirraa buqqa'uudhaaf Itoophiyaan hojjechaati jirti. Buufata mataa ifiitiin oomishaalee akka boba'aa, qorichaaleedhaa fi xaa'oo galfachuun ammoo dhamaatii hir'isuudhaan sodaa dhiyeessiidhaa guutumaan guututti biyyattii keessaa ni hambisa jedhamee ka jiru waggaa ta'u ulaa galaanaa qabaachuun humna galaanaa cimaa fi ammayyaa ijaarrachuudhaan nageenya dooniiwwan daldalaatis ni mirkaneessa jedhameeti jira. Galaanni diimaa fi galaana Edan daldala addunyaatiif sarara akkaan murteessaa yeroo ta'u Itoophiyaan sarara kanarraa kallattiidhaan ulaa galaanaa yoo argatte dhiibbaan siyaasaa fi nageenya naannichaatti irratti qabaattu sadarkaa olaanaatti ni caa jedhameeti jira. Olaantummaan dippiloomaasii guddisuudhaanis ammoo dhageettummaa Itoophiyaan sadarkaa idil addunyaatti qabdu caalmatti ni dabala jedhamee ka jiru waggaa ta'u gaaffiin ulaa galaanaa deebii akka argatuuf haala karoora tarsiimoo waggoota dheeraa ilaalcha keessa galcheen hojjetamaati jira jedhameeti jira. Biyyoonni gurguddoon faayidaa biyyoolessa isaanii eegsisuudhaaf naannicha keessatti wal dorgomaa ka jiran ta'us garuu Itoophiyaanis haala faayidaa biyyoolessa isii eegsisuun danda'amuun hojiilee dippiloomaasii hojjechaati jirti jedhameeti jira. Ulaan galaanaa Itoophiyaadhaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuudhaati jedhamuudhaan ministeera muummee Abiy Ahmadiin xiyyeeffannoon itti kennamee fuulduratti deemamaa jiraachuun isaa ni yaadatama. Itoophiyaan gara biyya dinagdee magariisaadhaan fakkeenya taatetti caatii jirti jedhameeti jira. Itoophiyaan tekinooloojiiwwan geejjibaa, industirii tekinooloojiiwwan annisaa qusatanii fi konkolaattota elektirikaa guddina dinagdee saffisiisan irratti xiyyeeffannoodhaan hojjechaati jirti. Kanaanis ammoo baasii boba'aadhaaf ba'u xiqqeessuu fi sirna geejjibaa annisaa haaromfamuun durfamu diriirsuudhaan Itoophiyaan hojii ijibbaata annisaa haaromsamuun annisaa hirkattummaarraa ba'uudhaaf
hojjetaa ka jirtu yeroo ta'u ministeerri geejjibaa fi loojistikii dhaabbilee federaalaa 18 ol kan hirmaachise tarsiimoo haaraa konkolaattota elektirikaa bara 2025 hanga bara 2030 fi karoora hojiirra oolmaa isaa ifa godhuudhaan hojiitti seenuun isaa ni yaadatama. Tarsiimichi damee geejjiba biyyatti gara annisaa elektirikiitti jijjiiruudhaan haala saffisaan gara hojiitti galchuu akkasumas ammoo qindoomina dhaabbilee cimsuudhaaf yaadame kan qophaa'amedhas jedhameeti jira. Itoophiyaan baasii boba'aa xiqqeessuu fi dhiyeessii konkolaattota elektirikaa babal'isuuf tarsiimoowwan adda addaa bocuu fi imaammattoota onnachiiftuu taaksii baasuu irratti hojii guddaa hojjettee ka jirtu hoggaa ta'u mootummaan dinagdee geejjibaatiif xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan hojjechaa ka jiru hoggaa ta'u konkolaattota elektirikaa irrattis ammoo onnachiiftuuwwan mootummaan addatti taasiseeti jira jedhameeti jira. Haaluma kanaan konkolaattonni elektirikaa guutumatti suphamanii gara biyya keessaatitti biyya alaatirraa garan taaksiin gumrukaaf kafalamu gatiin isaa hanga harka 35tiin akka kafalamu murtaa'eeti jira jedhameeti jira. Qaranni kun walumaa gala dabalataa kan of keessatti qabatu waan ta'eef fichisiiftootaa fi dhaabbilee konkolaattota elektirikii biyya alaatii galchaniif akka onnachiistuudhaatti ni gargaara jedhameeti jira. Dabalataanis konkolaattonni biyya keessatti suphaman qaraxa gumrukaatirraa bilisa taasifamanii ka jiran hoggaa ta'u karoorri elektirifikeeshiniidha. Biyyattiin yeroo ammaan tanaa qabattee deemaa jirtu konkolaattota manaatii fi geejjiba uummataa qofa osoo hin taane geejjiba daangaa ce'uu fi konkolaattota fe'iinsaa ka dabalate ta'uun isaatis ifoomeeti jira. Haala kanaan konkolaattonni fe'iinsaa gurguddoon amma toonii 20 ulfaatan biyya keessatti suphamuun eegalamanii ka jiran hoggaa ta'u piroojektonni gurguddoonis ammoo maashinaroota dabalatee akka elektirikaan hojjetaniif Itoophiyaan ijibbaata hojjechaatii jirti jedhameeti jira. Baay'inni konkolaattota elektirikaa biyyatti 100,000 fi 45,000 ol ga'ee ka jiru hoggaa ta'u magaalota 9 keessatti tajaajila awutoobisii elektirikaatis Itoophiyaan eegalchiisuudhaan gama dinagdee magariisaatiin if danda'uudhaaf biyyattiin ciminaan fuulduratti tarkaanfachaati jirti jedhameeti jira. Karoorri Itoophiyaan gara biyya dinagdee magariisaatiin fakkeenya taatetti ce'uudhaaf qabattee deemaa jirtu imala mirkiitirra ka jirus jedhamuudhaan gabaafameeti jira. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa gara Mizaan Amaanitti balalii eegaluuf jedhame. Daandiin qilleensa Itoophiyaadha adoolessa 3 bara 2018 irraa eegalee gara magaalaa Mizaan Amaanitti balalii duraa ka taasisu ta'uu isaa beeksiseeti jira. Magaalichatti sagantaalee balalii torbeedhatti guyyaa 3 kan taasisu ta'uu isaa daandiin qilleensa Itoophiyaa ka beeksisee jiru hoggaa ta'u daandichi balalii biyya keessaatiin daran babal'achaa akka jiru ibseeti jira. Daandiin qilleensichaa yeroo dabre ga'umsa biyya keessaa kan ta'e buufata xayyaara Nageellee Booranaa ijaaree eebbisiisuun isaa ka yaadatamu hoggaa ta'u buufataaleen xayyaaraa haaraa ijaaraman fageenya dhiphisuudhaan walitti hidhamiinsa uumaa akkasumas ammoo dandeettii dinagdee kakaasaa walitti dhiyeenya hawaasaatis kan cimsu jedhamuudhaan ibsameeti jira. Kaayyoon Itoophiyaan bara 2025tti gulantaa biyyoota galii gadaanaa jiddugaleessaa seenuudhaaf qabattee turte hin milkoofne jedhame. Kaayyoon Itoophiyaan bara 2025tti gulantaa biyyoota galii gadaanaa jiddugaleessaa seenuudhaaf qabattee turte osoo hin milkaa'in hafuu isaa baankiin addunyaa galteewwan dinagdee biyyootaatiin ifoomseeti jira. Madaallii sadarkaa galii biyyoota isaa haaraa dhiyeenya kana baankiin addunyaa baasee jiruun Itoophiyaan dinagdee galii gadi aanaa biyyoota qaban keessatti ramadamtee ka jirtu hoggaa ta'u kunis ammoo galii biyyoolessaa nama qeenxee kan mala shalaggii baankii addunyaa Atilaas jedhamuudhaan eega shalagamee booda Itoophiyaan biyyoota galii gad aanaa qaban keessatti ramadamtee jiraachuun isiidhaa ifoomeeti jira. Madaalliin kun kan bahe ammoo mootummaan Itoophiyaadhaa kaayyoo misooma waggaa 10 kan bara 2021 hanga bara 2030tti turu qabatee fuulduratti deemaa osoo jiru kanaanis ammoo sadarkaa biyya galii jiddugaleessaa gadi aanaa bara 2025tti ce'uudhaaf qabattee jirtuu fi bara 2030tti ammoo badhaadhina Afrikaatiif ibsaa ta'uudhaaf galma guddaa Itoophiyaan qabattee fuulduratti imalaa osoo jirtu madaalliin haaroonni ba'e garuu Itoophiyaan biyyoota galii gadaanaa argatan maddiidhatti ramaduudhaan baankiin addunyaadhaa bira kutuu isaa kan agarsiisudha.
Karoorri nageenya Ameerikaadhaa humna finciltoota RSF guutumatti magaalota keessaa kan baasu ta'uudha qaba jedhame. Karoorri nageenya Ameerikaan Suudaaniif qabattee jirtu humna finciltoota dafee dhaqqabaa Suudaan guutumaan guututti magaalota biyyattii keessaa kan baasu ta'uu akka qabu humni raayyaa ittisa biyyattiidhaa beeksiseeti jira. Waraanni Suudaan karoorri nageenya Ameerikaan qabattee jirtu humna finciltoota humna dafee dhaqqabaa Suudaan guutumaan guututti magaalota keessaa kan baasu ta'uu akka qabu nin abdadda jechuudhaan humni waraana Suudaan ibseeti jira. Waraanni Suudaan waraana waliinii biyyattii keessatti waggaa 3 deemaa jiru dhaabuudhaaf yaada dhiyaate fudhachuudhaan ka'umsa kan godhate ammoo humni waraana finciltoota humna dafee dhaqqabaa Suudaan guutumaan guututti magaalota biyyattiidhaa gallakkisanii akka ba'an taasifamuudha qaban jechuudhaan yaada qabu Ameerikaadhaaf dhiyeesseeti jira jedhameeti jira. Biyyattii keessatti waggoota 3 oliif wal waraansa humna dafee dhaqqabaa waraana Suudaanii fi humna waraana biyyattii jidduudhatti deemamaa jiruun lammiiwwan biyyattiidhaa hedduun qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqifamuu bira dabree gaaga'ama olaanuudhaaf Suudaan saaxilamteeti jirti. Waraana Suudaan keessatti waggoota 3 oliif deemaa jiru kanaan lammiiwwan biyyattii kumaatamaan lakkaa'aman lubbuu isaanii dhabanii ka jiran yeroo ta'u ji'oota dabran kana qofa keessa daa'imman 300 ol Suudaan keessatti wal waraansa humnoota waraana Suudaanii fi humna dafee dhaqqabaa waraana Suudaan jidduutti deemaa jiruun lubbuu isaanii dhabaniitti jiru. Yakki waraanaa humna dafee dhaqqabaa Suudaaniin bakkeewwan garagaraatitti Alfishaar dabalatee raawwatamaa tures ammoo ija hawaasa idil addunyaa dura osoon dhukatin ifatti beeka jiru yeroo ta'u humni waraana dafee dhaqqabaa Suudaan biyyattii keessatti gocha duguuggaa sanyii hojjechaa akka jiru Amnesty International dabalatee dhaabbileen mirga namoomaaf falman hedduun isaanii gabaasa isaanii irratti baasaniin ibsaa turaniitti jiru. Kanas haa ta'u san Suudaan keessatti qabsoon humni dafee dhaqqabaa Suudaan kan Jeneraal Mahammad Hamdan Dagalootii fi humni waraana Suudaan kan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfaman Kaartum keessatti wal qabaa jiran lammiiwwan biyyattiidhaa balarra buusuudhaan Suudaan akka deebi'anii ijaaruuf nama rakkisutti diigeetti jira jedhameeti jira. Oduu xumuraatiin awwaalcha Ayatollah Ali Khamenei raawwatamaa osoo jiru Ameerikaadhaa fi Iraan walaleelaniitti jiru. Waliigaltee dhukaasaa dhaabuu boodaan Ameerikaadhaa fi Iraan haleellaa akka haaratti walirratti raawwachaa ka jiran yeroo ta'u haleellaa akka haaratti itti fufee jiru kanaanis ammoo awwaalchi Ayatollah Ali Khamenei osoo raawwatamaa jiru humni waraana Iraanii fi humni waraana Ameerikaadhaa haleellaa walirratti raawwataniitti jiru jedhameeti jira. Lakkoofsi du'anii hulaa Hormuuz keessa dabraa jiruutis akkaan irratee ka jiru yeroo ta'u Ameerikaan qiyyaafannoo waraanaa hulaa Hormuuzitti dhiyoo ta'an 90 haleeluu isiidha ibsitee ka jirtu yeroo ta'u Iraan ammoo guyyoota dabran kana qofa keessa namoonni hedduun jalaa ajjeefamanii jiraachuu isiidha ibsiteeti jirti. Akka miidiyaan biyyoolessaa Iraan gabaasetti yoo ta'e qiyaafannoon dhiyoon humna niikulara Busheritti argamu jalaa haleelamee ka jiru hoggaa ta'u Ameerikaan kanarratti ammoo deebisaa kennuurraa if qusatteeti jirti. Humni buufata niikulara Busher ammoo humna gabbisa niikularaa biyyattiin qabdu keessa humna sadarkaa olaanaa irratti argama jedhamee jiru hoggaa ta'u haleellaa naannoo kanatti raawwatame jedhameef ammoo Waashingtan deebisaa tokkollee osoon kanneen afaan isii qabattee callifteeti jirti. Iraan qabeenya Ameerikaadhaa kanneen Kuwait, Baareenii fi Qaataar keessa jiran keessatti xiyyeeffachuudhaan laboobdee ka jirtu yeroo ta'u kamisa kaleessaa kana qofa ammoo Iraan, Kuwait, Joordaanii fi Iraaq irratti haleellaa banuu isiidha miidiyaan mootummaa biyyattiitti dhiyeenya qabu ibseeti jira. Iraanii fi Ameerikaan eega waliigaltee dhukaasa dhaabuudha guyyoota 60 turu jaarsummaa Islaamabaadii fi Dohaadhaatiif waliin mallatteessaniin booda walitti bu'iinsa hulaa Hormuuz keessatti dhalatee jiruun akka haaraatti biyyoonni lameen walhaleeluu irratti argamu. Walhaleellaa itti fufee jiru kanaanis ammoo Iraan Waashingtan akka isiin lammaffaa waa'ee gootummaa keenyaa barattuttiin isii laboo biyyattii ka jirtu yeroo ta'u Waashingtan ammoo haleellaa Iraaniif deebisaa dachaadhaan kanneen jechuudhaan dhaaddatteeti jirti. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessa waliif TV irraa oduun saatii kanaaf isin biraan gaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Qophiilee fi sagantaaleen hafanitti dhufanii nagaan naa turaa fayyaa deemaa.